Ani maqaan kiyyaa Alii Tiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Lixaa aanaa Kofalee ganda Weegaa Bulchaanaa bakka jedhamu keessatti. Barnoota kiyyallee maatiin kiyya ijoollummaatti na galchanii hanga kutaa muraasaatti ergan baradhee booda mucayyoo naannoo keenyarraatii jaalalli na qaba. Baay'ee bareedduudha. Akkan jaalladheen ofii deemee garaa jabaadhee gaafatadhee isheen illee xiqqoo erga na rakkistee booda eeyyamamtuu naaf taate jaalallee waliif taanee waggoota muraasa erga lakkoofsisnee booda rabbi na gargaaree bultiillee waliin ijaarrannee har'a garuu lamaan keenyuu jireenya keenya fooyyeffachuuf jecha biyya hambaa bakka garaa garaa jirra. Jaalalli keenyallee fageenyaan kan boora yoo ta'u hin taane kan jabaate jaalala ijoollummaa wal biraatii qabna. Seenaan guyyaa irraa isiniif qooddachuu barbaade garuu waa'ee jaalala kanaadha manaa koo miti. Namni biyya ormaa dhufu wanta baay'ee argaa. Biyya ormaa kana dhufeen waa hedduu yaada. Biyya koo, haadhaaf abbaa koo, haadha manaa koo warreen hangafoota yeroo ta'an qofaa galuun, qofaa jiraachuun, afaan ormaa baruuf rakkachuun, nyaata duriin barre nyaachuun kanneen kana fakkaatan rakkoowwan ni argu. Maarreegaa biyya ormaa kana dhufee waggaa 2 ergan jiraadhee booda dargaggoo afaan oromiffaa taphatu naannoo keenya dalagu tokko waliin bare. Namni kun amalaanis bifaanis cabbii jiidhaa qorraa garaa kan nama gahu. Akkuma wal barreen lamaan keenyuu qofaa jiraachaa waan turreef bakka tokkotti dhufnee waliin jiraachuun eegalla. Ergan mucaa kana hiriyaa godhee waliin jiraachuu jalqabee waan hedduu natti salphate. Dur qofaa kiyya galeen rakkachaa kanan ture, amma garuu hiriyaa koo kana waliin wanta garaa koo haasaa waan biyyaas waan biyya alaas kaasaa hirribni na fudhatee ganama gara hojii koon deema. Kana qofaallee otoo hin taane kan rabbi nu gargaare hiriyaan koo kun bakka ani dalagaa hojjedhuutii dalagaa argatee na waliin bahaaf gallisaa tokko ta'e. Kan nama ajaa'ibu nama biyya ormaatti wal bare waggaa 1 waggaa 2 keessatti of wal barsiise fakkaanne otoo hin taane nama ijoollummaatii kaasee maaddii tokko nyaatee waliin guddate fakkaanna. Hiriyaan koo kun yeroo nani dhukkubsadhu akka nama mana haadhasaa jiruu ana waliin rakkata. Akkanumallee yeroo inni dhukkubsatu akka nama mana haadhasaa jiruutti hiriyaan koo kun akka fayyuuf wal'aannadha. Guyyaa hojii deemuun nutti ulfaate tokkoon keenyi bakka lamaan keenyaa hojjennee boqonnaallee waliif kennina. Erga inni ana bira dhufee yaaddoo haadha manaa koollee dagadheen hiriyaa koo kanarratti obbaafadhe. Maallaqa yoo dhabne walii liqeessina. Uffata keenya dabareen walii qulqulleessina. Nyaata hojjechuutti hanga kanaa waliin dhiphisnu. Ani waan tokko yoon hojjedhe inni immoo waa tokko hojjeta. Haala kanaan jireenya duuniyaa baay'ee ulfaattuu nama jibbisiistuu taate waliin jiraachuu jalqabne. Guyyaa tokko garuu akka carraa ta'ee hiriyaa koo kanaan gaaffii tokko nan gaafadha. Ani waa'ee haadha manaa koo yeroo hundaa sittiin taphadha. Ati fuuteettamoo moo waadaa galtee kaadhimaa qabdaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni natti kolfuun lakkii ani hin fuune dubara waliin waadaa gale siin qabu jedhee natti dubbate. Namni kun otoo fira koo ta'ee, otoo aantee koo ta'ee, obboleettiin koo otoo itti heerumtee, obboleessi koo otoo fuudhee waliin sanyii isaanii makannee tokko taanee jettanii kana hawwitan hin jiru. Maarreenis hiriyaa koo kana baay'ee jaallachuurraan kan ka'e obboleettii koo biyya hambaa jirtuuf hin hawwe. Otoo fuudhee waliin jiraatee jaalala qabnu dabalannee fira dhiigaa taanee abdii jedhu horadhe. Kanumaan hiriyaa koo kanaanis jaalallee ni qabdii hin qabduu, heerumuudhaaf fedhii qabdii hin qabduu, wantan beeku hin qabu. Haa ta'uutii garuu obboleettii quxisuu waan hin qabuuf ishee waliin haasoftanii otoo wal fuutanii amalli kee bayeessa waan na ta'eef waliin jiraattanii baay'ee natti tolaa jedheen isatti hin dubbadhe.
yeroo kanatti hiriyaan koo baay'ee ajaa'ibsiifamuun akkam obboleettii kee anaaf hawwitaa otuma mana kana dhufti ta'ee si jala deebi'een obboleettii kee haasofsiise illee ilmi dhiiraa namatti qabama mitii jedhee natti dubbate. Anis deebiseefiin nama jaallatan nama barbaadan waan gaarii ta'e eenyutu bira darbaa mee waan kana akkamitti yaaddaa jedhee yeroon gaafadhuuni milkoofnaan jaalala keenya kan dabalu bara baraadhaaf tokko kan nu godhu hiddi dhiigaa keenya tokko ta'uunsaa baay'ee natti tolaa baay'een gammadanaan jedhe. Anillee gammadeen obboleettii kiyya biyya hambaa jirtu kanatti bilbileen yaa obboleettii kiyyaa waan gaarii argan yookiin obboleessaaf yookiin obboleettiif filatu mee waan tokko si haasofsiisuun barbaadaa dubbii kiyya narratti hin bisheessituuyii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti obboleettiin kiyya maal rakkoo qabaa waan gaarii jette kana mee natti mimee jettee naaf deebiste. Anis hiriyaa tokkoon qabaa hiriyaan koo amallisaa akka isin wal jaallattan barbaadeeraa jechuun seenaa dhugaa hiriyaan kiyya ana biraa qabuu fi dubbichi laayyoo akka hin taane sirriitti akka galuufiif jecha mi'eesseen waa hedduutti dabaleen waa'ee hiriyaa koon jaalladhu kanaa obboleettii kiyyatti hime. Obboleettiin kiyya garuu daftee natti aaruun ati maal taatee fayyaan qabduuyii ana yoo ta'e sa'aa kanatti heerumuun barbaadu haa ta'uutii garuu namni amma ati dubbattu kuni hiriyoota kee abaluun waggaa tokko kan waliin hinaasee isayyuu kanan dideen ni caalaayii abaluu waliinoo madaaluu ni danda'aayii jechuun maqaa dhiirotaa ishee gaafatanii kaadhimachuu barbaadanii waggaa dheeraallee waliin taphatanii suuraa isaanii waliin natti ergu jalqabde. Anis lakkii yaa obboleettii koo namni nama ta'ee dhalachuutiin wanta wal caalu hin qabu haa ta'uutii garuu namummaan guddisa maatii safuu beekuu ollaa gaarii keessatti guddachuu waan barbaachisuuf namni kun gaarii ta'e natti mul'ateera. Kana qofaan mootoon taane ani obboleessi kee hangafa keedhaa anuu kan wanta gaarii qabeen gara keetti dhiyeesse akkam na qaanessitee na deebistaa jedheen akka dheekkamsaa godheen isheetti dubbachuuf yaale. Yeroo kanatti isheenis meeskii bullee malaallaa waan yeroon fidduu fi rabbi jedhu hin beekamu jettee natti dubbatte. Anis keessa kootii baay'ee gammadeen hiriyaa koo kanaaf deemeen bilbila obboleettii koo kenne. Isheefillee kansaa kenneefiin waliin haasa'uu jalqabanii. Ajab yaa hojii kootii silaa akka isaan tokko ta'aniif jecha boolla nan hin qonne hin jiru. Booddee irratti walii galanii hiriyaan koos ishee jaallatee obboleettiin kiyyallee gurbaa kana ni jaallatti. Erga kanaa dubbiin gara maatii deemee maatiin dhimma fageenya biyyaa kan hiriyaa koo fi kan isaanii dahoo godhatanii gurbaa diduu barbaadanis ani garuu jala goreen nama baay'ee gaarii akka ta'etti himuun maatii kiyyallee amansiiseen tole jechisiise. Erga kanaallee maatiin ni taasisee hiriyaan koo fi obboleettiin kiyya haadha manaaf abbaa manaa waliin ta'anii. Dubbiin erga dhumee tokko erga ta'anii booda obboleettiin koo gaaffii kana naaf dhiyeessite. Bara kana dhalli namaa maallaqa malee hin socho'u. Siif gurbaan kun maallaqa meeqa siif kenneetii kan ati akkas ana waliin akka ta'uuf bu'aa bahii meeqa keessa seentee baatu jettee na gaafatti. Anillee obboleettii kootiin yaa obboleettii kiyyaa mee qalbii kee deeffadhu ani gurbaa kanarraa maallaqa sharfee tokkoyyuu kanan fudhadhee hin jiru. Haa ta'uutii garuu namummaa isaa baay'ee waan hin jaalladheef nama gaarii ta'uu na waliin jiraatee waan hin bareef siif obboleettii koo gadameessa tokko keessaa waliin dhalanneef nan jaalladhee nan barbaadee kanaaf immoo abbaan manaan kee bor si jala yeroo ciisu gaafattee baruu ni dandeessa malee ani maallaqaan si obboleettii koo hin gurgurannee rabbitu na argaa jedheen isheetti hime. Erga kanaa jaalala isaaniitti fufanii yeroo walitti bu'anii fi jechoota darbaa walitti dubbatan gidduu galee araarsaa bultiin isaanii hundee akka godhatuuf wanta narraa eegamu bahunan jalqabe. Yeroo nagaa taanu sadan keenya gidduuttuu rakkoo namaa hin jirre bilbillee sadi taanee viidiyoodhaan yeroo gara hojii deemnus ta'e yeroo hojiidhaa dhufnu akka garaa keenya haasofna. Hiriyaa koo waliin walitti dhufeenyi nuti
walitti qabnullee kan durii irra caalee jaalalli keenya kan hiriyyummaarra kan dhiigaa ta'ee biyya ormaa keessatti obbolaa olii waliif taanee wal gargaaraa jiraachuu itti fufne. Haala kanaan otoo jirru garuu guyyaa tokko obboleettiin kiyya hiriyaa kiyya kanatti bilbiluun maal akka taate beekuu baadhus ati kanaan booddee ana waliin kan jiraattu yoo ta'e obboleessa kiyya biraa bahiitii mana gara biraa kireeffadhuu jiraadhu jettee ni gaafattiini. Hiriyaan kiyya yookiin immoo abbaa manaan obboleettiin koo maal taatee yaa haadha manaa kiyyaa obboleessa kee waliin kan ani wal bare otoo siin waliin bariinidha. Sanuu anaafsi hanga lubbuun keenyi addunyaa kanarra jirutti jaalala keenya walirraa hir'isnu hanga deemnee haadha manaa keenyatti dabalamnutti walirraa gargar hin baanu jennee marga qabannee waadaa waliif galleerraa. Yoon waadaa isaa kana kan rabbi na arguun diige immoo bor waadaa jireenyaa siif hin galillee diiguu nan danda'a. Akkamittiin amantaa ani waan kana gochuu hin danda'u jedhee isheetti hima. Aartee bilbila harkaa cufattee gara kiyyatti bilbiluun isin jaalalli keessani maalii? Wanti isin gidduu jiru anaaf ifa ta'uu hin dandeenye. Har'aa kaasee abbaa manaa konaaf dhiisii waliin mana tokko keessa akka jiraattan hin barbaadu. Bakka ani sirreessetti karaarraa kan kaachisu si'idhaatii hiriyyummaa keessan amman kana addaan kutaa. Kana ta'uu baannaan garuu an isa waliin hin jiraadhu jettee natti dubbatte. Anis maal taate yaa obboleettii koo abbaa manaa kee kana jechuun anaaf hiriyaa koodha. Biyya ormaa bakka itti haatiif abbaan koo obbolaan koo haati manaa koo narraa fagaatanitti na waliin kan jiraatu dhukkubbii koo kan beekudha. Maaliif walitti bu'aa gargar bahaa jiraadhaa naan jettaa jedhee yeroon gaafadhuuni hanga kana gootutti anaafsi obbolaa miti jechuun bilbila narratti cufatte. Hiriyaa koo kana jechuun anaaf haadhaaf abbaa koodha. Ijoollummaa kootii kaasee na barsiisee kan na guddise otoo hin taane haadhaaf abbaa biyya ormaatti yeroo na dhukkubu qoricha kan naaf bite waan ho'aa kan naaf danfisu jaalala haadhaaf abbaa koon jaalladhuun olitti jaalala obbolaa koon jaalladhuun olitti naman jaalladhu nama nattaanudha. Dhaladheen waggaa amma kana jiraadheen nama hanga kanaanatti siqee hin qabu. Isa lolee waadaa kiyya diigee irraa fagaadhee jiraachuun anaaf waan hin yaadamne. Isatti illee yeroo hundaa akka nutti walitti buunuuf obboleettiin kiyya guyyaa falkan waan hojjettuuf jaalalli inni naaf qabu ka duraarra hir'achaa dhufeera. Sanuu yeroo ishee bira deemee dhufu haalli isaa baay'ee natti jijjiirama. Hiriyaa amanamaa akka obbolaa namaa ta'u dachee kanarraa argachuun baay'ee ulfaataadha. Hiriyyummaan keenya akka cimuuf haadhoo obboleettii kiyyaa haadha manaasaa kan hin godhe isarraa akka hin fagaanneefi. Obboleettiin kiyya kun hiriyaa koo baay'een jaalladhu kanarraa adda na baasti jedheen baay'een sodaadha. Silaas maaliin jedhaatii rabbi obboleettii kootiif hojii ishee haa kennu. Ani isa isheef nama jaallatu malee bultii isaanii diiguuf gonkumaa nama tiratu miti. Dhugaa kiyya immoo kan argu rabbi qofaadha. Guyyaa tokkos naaf haa baasu. Ani abbaa manaa ishee daandiin taan irratti kan jajjabeessu otoo hin taane daandii gaarii wal mari'annee waliif filannee tarii tokkoon keenya dogongorru ati kana dhiisi wal jennee abbaa gorsaa waliif taanee hiriyaa koo waliin nama jiraachaa turredha. Obboleettiin kiyya garuu sababa abbaa manaa ishee hiriyaa kootti obbolummaa ishee illee dagattee diina natti taate. Ana obboleessa kee Aliitii Dubaayirraa obboleettii koo Faaxumaa sababa abbaa manaa kee yookiin immoo hiriyaa kootti na loltee kan jirtuuf ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenya Aliitii Dubaayirraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ga'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomni siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee waan isinitti dhaga'ame ergaa jajjabinaa maal gochuu akka qabu jireenya isaanii keessaa haa
ga'umoo hiriyummaa isaa haa cimsatu kan jedhu yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhallee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti nuffeetoo hin jedhin yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee qophii kana akka deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.